kun sagalee kun sagalee Sera dola nutane Dhaggeeffattoota keenya ashamaa akkam jirtuun kun torbanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu qophii sagalee irbuuti. Dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee irbuu har'aa keessatti kan isiniif dhiyeessinu marii beektota keessaa Dr. Baaroo wajjin kan gaggeessine ta'a. Mariin kun kan xiyyeeffatu haala siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa akkasumas Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffate ta'a. Hanga xumuraatti nu faana turaa jecha gaaffiif deebii gaggeessine keessaa mee qabxiilee jajjaboo ta'an kan isaan haasa'an keessaa kan fudhanne qindeessineerraa dursa isatti sin ceesisaa. Har'a ilmaan Oromoo ta'e masaraa Minilik keessa jiru yeroo biyya ormaa deemee nagaa buusaa jiru orma walitti araarsaa jiru. Maaliif ilmaan Oromoo naannoo lixaa jiran irratti wallaggaa jiran irratti waraana doorsisa? Maaliif nagaa buusuu dadhabe? Maaliif marga baasee hidhanne akka warra orma marga baasee walitti araarsisu kana marga baasee maa hidhanne naannoo sanaa? Maaliif marga baasee naannoo Boorana keessa hin dhufne? Himure nanaare himure nanaare otum kotani kadhagaa jala baatu ilbiisa otum dhorkani kammadana maayatu tisiisa otum kotani kadhagaa jala baatu ilbiisa otum dhorkani kammadana maayatu tisiisa. Maaliif akkuma isaanarra nama tokko lama miidhaa deemanii shanjaa jalaa dhalachaa bula kan immoo deebisee ofirraa falmachuudhaan ka'u. Akkuma isaanarra nama shanjaa miidhaa deemanii dhibbi dhalachaa deema kan ofirraa falmachuudhaan ka'u. Akkuma isaan dhibbi ajjeesaa deemanii kumi dhalachaa deema kan ofirraa ka'u. Kanaaf dhala namaa meeshaa fedheyyuu qabaatu. Nuclearii fedheyyuu qabaatu nama garaa balleessuu dandeessu. Inni daangaa arbee rarraan jabsee dhufee akkamiin absinaa labee keenya jabee keessi nu madaa'ee kayyoomu hunda ganne danuu kutanii gadaamee sammadaa'ee kodaamisa fayyinee. Humna jijjiiramaa kan ta'u yeroo jalqabatti himlammaa jedhanii kan fudhatanii deeman kanaan aangootti kan fide iddoo masaraa sana kan isaan gashe wareegama ilmaan Oromoo kumaatamatti lakkaa'aman utuu ta'ee jiru har'a biyya sana keessatti bu'aa ilmaan Oromoo argatan wareegama isaan kaffalanii wajjin tokkumayyuu waliin madaaluu hin danda'u. Tokkummaan keenya cimee kan nun beekne nu barii wanni diina ugguraa haayoo feetiraqii ilaali gadi galtuu biyyattuu lammii keessaan dhabanii tiksee loonii godhanii
yaraba galchuwaya ira garawan kamne karasanin damakne afuftuf kutsumanna koba dalachuwaya hattoota dhaabatan warra kaleessa nama miidhaa ture ajjeesaa ture saamaa ture utuu beekumsa qabaatin beekumsa qabna jedhan horii saamanii manaaf jireenya isaanii tottolfatanii jiran hattoota kana qabanii seeratti dhiyeessuu ture malee humna murna kaleessa utuu waan tokko natti kaayyoof madaabe har'as kaayyoo sana qabate har'a beelee dhiibotee wanti jiru wanti kun nagaan bara baraa dhufu shiftaa jedhamuun irratti. Arbinki sunna bata malee ansinni sudu'een bada malee maafaan orma gabbara yaa'udii na dhiigi ofirraa oromoo wal bira jirra umaadhii gaarii gumatu baasaani deebisa ammaa sira boqaasa. Dhaggeeffattoota keenya kan ammammaatti caqasaa turtan gaaffiif deebii hanga xumura sagantaa keenyatti gaggeessuuf kan qopheessine keessaa kan fudhannedha guutummaasaa itti dhiyaadha. Adi Baaroo Kannoo Dheeressaan jedhama. Haa ta'u Dr. Baaroo biyya alaa jirtu egaa haaluma Oromoo fi Oromiyaa irratti akkasumas biyya Itoophiyaa jedhamtu kanaa ilaalchisee gaaffilee gaggabaabduu sin gaafachuun barbaada keessattuu waan dhalootaaf ta'u jechuudha. Mee haala siyaasa waggaa tokko asii akkamittiin ilaaltutin? Ayyee jaallakko atis ulfaadhu qophii kana irratti na affeeruu kee fi akkasuma carraa naa kennuu keedhaa fi ulfaadhu siin jedha. Kallattiidhaan gaaffii keetti yeroon darbu waggaa tokkoon kana keessatti jijjiirama gaariidha jennee fudhannus ta'eera. Akkasumas immoo badii kanaan dura argamee hin beekne mootummoota darban Itoophiyaa bushan kana keessatti waan hin taaneef akka ta'ee jiruu fi ammas ta'aa jiru kanas argaa jirra. Kanaaf gabaabaatti gaariin hin jiraa, badiin hin jira. Dura gaamee waan gaarii kanarraa haa jalqabnu. Wanti gaariin namni har'a mootummaa Itoophiyaa amma bushaa jiru kana keessatti at least waan garaa kee keessa jiru dubbachuu ni dandeessa. Iddoo itti quuqama qabdutti sagalee kee dhageessisuu ni dandeessa. Dhibee jiru dubbachuudhaaf ni dandeessa. Akkasuma immoo miidiyaaleen adda addaas walaba ta'anii kan socho'an ni jiru. Kan egaa akka gaarii isaatti yoo fudhanne immoo akkuma kanas immoo gara badii isaas yookaan immoo faallaa isaas yoo fudhanne har'a akkuma kaleessaa kana mootummaa Itoophiyaa dhufaa darban kana keessatti mormitoota dhaabota walaba ta'anii yaada biraa yaada guddinaa kan qaban yaada ijaarsa biyya sanaaf ta'u kan qaban yaada sabootaaf sablammoota biyya sana walitti fidan kan qaban mootummaa ala ilaalcha gaarii biyyaaf ta'u kan qabanii ana yoo na deeggartan malee jedhee mootummaan kun har'as miseensota warra mormituu ta'anii kana bakka adda addaatti hidhuun dararuun sodaachisuun itti fufee jira. Kuni qaama isa badii ta'ee jiru sana keessa yookaan jijjiirama waggaa tokko kana keessatti dhufe qaama gara dhiibbaa qabu isaa yoo ilaallu jechaadha. Akkasumas immoo yeroo har'aa kana jijjiiramni kuni ilmaan Oromoo dargaggeessaaf dargaggeettii Oromoo jaarsaaf jaartii Oromoo hunda utuu addaan hin baasini hundi wareega guddaa itti kaffalee bahaadiyaa kaabaa kibbaa giddu galeessaa walitti dhufee mootummaa nama nyaataa TPLF kana ofirraa kaasee har'a
humna jijjiiramaa kan ta'u yeroo jalqabatiin lammaa jedhanii kan fudhatanii deeman kanaan aangootti kan fide iddoo masaraa Minilik sana kan isaan gashe wareegama ilmaan Oromoo kumaatamatti lakkaa'aman utuu ta'ee jiru har'a biyya sana keessatti bu'aa ilmaan Oromoo argatan wareegama isaan kaffalanii wajjin tokkumayyuu waliin madaaluu hin danda'u. Har'a kan itti gargaaramaa jiru, kan itti wareega kanatti kan bu'aa argachaa jiru warra kaleessa akkuma bara waggaa 150 Oromoo bitaa turani ilmaan Minilik yoon jedhe illee narraa hin fokkisu jedhee yaada. Isaantu warra bu'aa itti argachaa jira. Ilmi Oromoo ispeeshaalii karaa Wallaggaa, karaa Kibba Lixaa kana, Gujii, Boorana kana keessatti ilmaan Oromoo har'a darara guddaa jala jiru, miidhaa guddaa jala jiru. Silaatii har'a ilmaan Oromoo kanaafi beekumsa, yaada ijaarsaa, yaada misoomaa, jaalalatu dhaqaaf malee meeshaa waraanaa hin turre. Garuu warri immoo kaleessa qabsoo kana wareega kana irratti baasii hin baafne har'a afaan keenyallee akka nuyi hin baranneef sirna haaraa, sirna bara Minilik nurratti deebisuudhaaf kunoo yeroo dhiyoo kanatti illee wanni as baasanii jiru. Kanaaf gabaabsee jijjiiramni amma waggaa tokko keessatti dhufee kan gaarii qabatee dhufe ni qabaa, kan faallaa qabatee dhufe ni qabaa. Kanaaf amma akkan yaadutti ani yoo akkam goone akkamitti isa gaarii kana jabeeffachaa, isa dhiibbaa ta'e kanammoo mareedhaan, iyyannaadhaan kan jedhudha kan yaadu. Kanadha yoon gabaabsee siifeef. Haa ta'u amma yaada kana oguu lafa keenya waan waggaa tokko keessaa kuni yennaa walitti qabnu waadaan qeerroon dhiiga dhangalaasee fide sanaaf waadaan seename qeerroonis ta'e uummati Oromoo mee haa ta'uu jedhee warra qaama jijjiiramaa dhufe kana yookaan haaromsaan dhufe kanaaf carraa kenneera. Garuu garri caalaan jechuu dandeenya faallaa ta'ee jira jechuudha. Amma gaa haala kanarra odoo jirru mee keessa Oromoo haa ilaalluuti. Amma dhuguma mootummaa Oromoon bakka buufate mootummaan Itoophiyaa Oromootu dursaa jira jechuu hin danda'ama. Dura kallattiidhaan utuun hiikaasaa maaliif akka hin danda'amne keessa galii mee waa tokko lafa kaa'uu barbaada. Haa ta'u. Maayinnan lafa kaa'uu barbaadu asirratti mootummaan Itoophiyaa suni gabaabamatti dhukkuba kiroonik akka faranjii kiroonikal diziis yookaan dhukkuba dhaabbataa dhukkuba bara baraan qabdu garuu dokteera sobaa jala jirti biyyattiin sun akkuma biyyaatti. Maal jechuu kooti kun? Sabaaf sablamnooti achi keessa jiran sabni tokko lama jireenyi isaanii, hawwiin isaanii, fedhiin isaanii yeroo hundumaa olaantummaa, yeroo hundumaa bitu, yeroo hundumaa ajjeesu, yeroo hundumaa ajaja kennu, yeroo hundumaa karaa hundumaa irratti ajajaa fi dirqama dabarsuu kan barbaadantu jira biyya sana keessa. Kuni saboonni kuni yookaan akka saba sana guutullee beektoon achi keessaa ba'an saba sana keessaa ba'an kuni waggaa 150 biyyattii sana keessatti haala amman isiin jedhu kana qabatanii gaggeessaa jiru. Har'allee gaggeessaa jiru. Akkuma kanammoo biyyattii sana keessatti saboonni harka guddaa harka 70 ol ta'an Oromoo dabalatee jaalala, walqixxummaa, walii gaddu, namummaa, walii wajjin jiraachuu, wal jaallachuu, dhugaarraa hirkatee guddina bara baraa waliin argachuu, waan qaban waliin hirmaachuu jedhee kan yaadu saboonni harka 70tti lakkaa'an. Kanaaf amma akkuma filasiin jedhe dhukkuba kiroonikal diziis dhukkuba dhaabbataa biyyattii sun qabdu maali yoo jenne karaa tokko warra bituuf warra olaantummaa barbaadutu jira. Karaa biraa immoo warra walqixxummaaf nagaa fi guddina tasgabbii barbaadutu jira. Kana gidduutti dokteera sobaa jala jiru nasiin jedhe immoo dokteerri inni dhufu sun immoo dhukkuba kana gadi baasee ilaalee
kanatu jira. Kanaan deemuun nun barbaachisu jechuu dhiisee sirnuma kaleessaa sana irratti haguuguudhaan sirnuma kaleessa nama nyaata sirna takka namummaa hin qabne sirna takka gaddummaa hin qabne kana gaggeessaa jira jecha mootummaan kun. Akkuma kana mootummaan har'a irra jirullee kan siin jedhee dhuguma imaanaa qeerroon kaleessa 5,000 ol irratti wareegame sana fudhatee imaanaa hogganoota Oromoon achi kaase jechuun dandeenyan siin jedhee hin dandeenye. Ammatti isaan erga masaraa Minilik sana keessatti galanii akka Itoophiyaa guutuutti yaannaa, Itoophiyaa guutuuf hojjennaa jedhanii yaadaa jiru maleessa waan Oromoodhaaf addatti godhan hin qabu. Oromoonis immoo kan si gaddisiisu addatti waan haa godhaa hin jenne. Waa inni jedhe biyyattii kana keessa dhukkuba bara baraatu jira. Dhukkuba kana kan hiikuu dandeenyu walqixxummaadhaan, jaalalaan, fedhiidhaan, wal gargaaruudhaan itti. Qeerroon ilmaan keenyas kaleessa kan irratti wareegamne gumaa ba'uudhaaf yookaan nama biraa ajjeesuuf biyyaa baasuuf utuu hin taane qabeenyaa isa qabnu irratti ajajachaa. Biyya keenya mana keenya irratti ajajachaa. Ollaa keenya wajjin immoo akkaataa ittiin waliin bullu habaafannu jedhe Oromoo fi harki 70 ol kan ta'an saba sablammooti. Garuu mootummaan sun immoo wanta duraan bare shiraaf sobaaf duraan barame sanarraati adda bahuu dadhabee jira. Kanaafi dokteera sobaa kana akkamitti dokteera dhugaatti jijjiirraa? Rakkoo jiru kana immoo dhibee jiru kana maal jedha afaan faranjiidhaan? The good diagnosis leads to the best treatment jedha. Maal jechuudha? Dhukkuba sana sirriitti baastee lafa kaa'uuni wallaansa gaarii akka kennituuf si gargaara. Dhukkuba sana garuu irra diddibanii kan kaleessa ta'e kuni jechoota sobaadhaan ololaan kana ta'e jechuudha wanta ta'e sana gabbaasanii sabaaf sablamnoo biyya sana keessa jiru walii dhiisuu hin danda'a. Akkaataa natti walii dhiisutti akkaataa inni mana isaa itti bushee jiraachuu danda'u irratti walitti fiduutu danda'u yaala silaa mootummaan sun. Kanaafi mootummaan har'a jiru achi jiru kun imaanaa qeerroon 5,000 wal kaleessa wareegame fudhatee achi hin jiru si jedha. Kana gabaabaatti. Himuu nanaari himuu nanaari kushubeka asumatti nagaajira amsumitti karooma kuushan sirba guddifachaas nukkaba. Himee arwee hidee arwee himee arwee hidee arwee maqaana yaamtuun dide anis kan kootan fedhe. Asauga amma fakkeenyaaf haalli waamicha waggaa tokko dura turee fi warra waaman immoo akkaataa itti qabaa jiranis geeddarameera. Guutummaatti siyaasni biyya keessaa gamanuma ani akkanatti fakkaatutti mootummaan sodaa qaburra haala jiru jijjiiraa jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo amma fakkeenyaaf uummata Oromoo biratti ABO'n akka mo'u mirkaneeffatanii waa biraa uumuutti jiru jedhee yaada'an. Amma haala amma jiru kanarratti Oromoo guddaas haa ta'u xiqqaa, beekaas haa ta'u wallaalaa, warra siyaasaas ta'anii kan biroo maal yaaduu qabu, maal gochuu qabu jettu. Galatoomi kunis gaaffii gaariidha waan ati na gaafatte. Ani akka mataa kootti mee biyyootuma har'a baay'ee deemanii guddatanii dinagdeedhaan guddatanii beekumsa baranee yookaan civilization kanaan guddatanii biyyoota har'a saboota baay'ee biyya isaanii keessatti hammatanii garuu biyya sana dimokiraatessanii jiraatan haa ilaallu. Fakkeenyaaf Beeljiyeem wantoon amma jiru kana Beeljiyeem kana keessa saba sadiitu jira. Tokko saba warra Flaamish Dutch warra afaan Dutch dubbatan. Lammaffaa saba warra Fireenchiitu jira. Sadaffaa saba warra Jarmaniitu jira. Biyyattii kana keessatti biyyi akka Beeljiyeem jedhu kuni
iddoo sadiitti afaan isaanii kana biyyattii xiqqoon yoo guddina ishee ilaalte amma Arsii iyyuu hin geessu. Guddinni ishee jechaadha. Garuu amma Arsiin geessu dhaabonni siyaasaa 10 oltu jira. Dhaaboti siyaasaa kun immoo yeroo irratti akka Beeljiyeem keessatti biyyattii xiqqoo kana keessatti uumamanii jiran wanta irratti walii galan qabu. Maayil waan isaa irratti walii galan tokko Beeljiyeem akka Beeljiyeemitti akka isheen rakkoorra hin buune. Lammaffaa immoo sabni isaanii iddoo isaan jiraatan warri Dachii dubbatan kunis warri Fireenchii dubbatanis saba isaanii maal akka ta'u maal akka barbaachisu guddinni akkamitti akka ta'uu qabu dinagdeen akkamitti akka deemuu qabu manni barumsaa akkamitti akka deemuu qabu hundi akkamitti akka deemuu qabu horiin taakseeshinii jedhamu kun horiin akkatti kaffalamu qabu hundi mana isaa ijaarratee jira. Garuu jeneraalisin qabu akka Beeljiyeemitti akka naannoo isaaniitti hin qabu. Kana ta'anii jarri kun guddatanii nuuniyyuu nama biyya alaa ofitti fuudhanii jiraachisaa jiru. Kana yeroon siin jedhu amma yoo warra Dachii dubbatan fudhatte afaan isaanii Neezerlaand jedhama. Naannoo isaanii kana keessatti Flemish region jedhama. Isaan kana keessatti dinagdee isaanii ni to'atu. Paarlaamaa mataa isaanii danda'e ni qabu. Filannoo ni gaggeeffatu. Taakseeshinii ni to'atu. Afaan isaanii hojjetu. Afaan isaanii barreessu. Afaan isaanii barsiisu. Akkasuma warri Fireenchiis afaan isaanii dubbatu. Afaan isaanii hojjetu. Dinagdee isaatti baafata. Akkasuma warri Jarmaniis akkasuma kana. Akkuma kana immoo federaal isteetiitti yeroo walitti dhufanis filatamanii iddoo hundaa walitti dhufanii achirrattis immoo warri Dachii kun yaada adda addaa fidamee achirratti dibeet godhanii waliin gara wanta biyyattiif ta'u waan saba hundaaf ta'u qabu. Garuu as keessatti inni sabi Fireenchii ta'e dhufee Filaamish keessa jiraachuu hin danda'a warri Dachii ta'anis achi dhufanii namni isaan dhorku hin jiru. Kanaaf kan kana fakkaatan fakkii kaayee akka Siwiizerlaandisii kaasuu nan danda'a. Jaroonni kun akka kana ta'anii afaan lama afaan federaalii isaanii godhatanii biyyattiin kun guddattee badhaattee sooromtee nagaadhaan waliin jiraachaa jiru. Anamma fakkeenyaaf afaan isaanii lachuu nan danda'a. Yeroon warra Dachii dubbatu biyya naannoo isaanii dhaqu afaan Dachii dubbateen hojjedhaa kun dhukkubsata isaanii gargaara. Yeroon afaan Fireenchii dhaqu afaan isaanii dubbateen akka itti gargaara. Kanaaf biyya Itoophiyaa sana keessatti kun ta'uu wanti dhibuu hin jiru. Gaaffii ati na gaafatteettan dhufa ga'a. Sabni Oromoo erga wanti kun ka'ee jira ta'eeti. Mootummaanis kaleessa dhaabotii biyya alaatii waamee fide addanatti kabajaan ulfinaan fide kana har'a akka sanatti ilaalaa hin jiru. Dubbiin jijjiiramaa jira. Duddaaf garaa walitti ta'aa jira. Sabni keenya maal yaaduu qaba? Namoonni keenya maal yaaduu qaba? Sagitteefi anammas waan hin jedhu. Dubbii kana addi bilisummaa Oromoo haa fudhannu. KFO haa fudhannu. Even Odeeffaa warra Oromoo dhaabbanne jedhan kana haa fudhannu. Warra ODF keessa jiran haa fudhannu. Dhaaboliin kun akka Oromootti waan Oromoof ta'u irratti walii galanii yaada tokko lafa kaa'atanii Oromoodhaaf yaada adda addaa qabaatan paartii iddoo dhaabbatanii jiran ABO'nis akka ABO'tti dhaabbatu, OFC'n akka OFC'tti dhaabbatu, ODF'nis akka ODF'tti garuu Oromoodhaaf maal akka qaban kana gabba'anii sabatti dubbachuu qabu haqaan. Oromoof maal gochuu akka barbaadan, federaal irratti immoo maal gochuu akka barbaadan. Namoonni kun ala ba'anii ifa baasuu qabu. Nuyi Oromoodhaaf naannoo isaa akka ofiisaan of bulchu barbaanna. Afaan isaa akka dubbatu barbaanna. Qabeenyaa isaa irratti ajajaa akka inni ta'u barbaanna. Naannoo isaa akka inni bulchee ollaa isaa wajjinis immoo akka inni nagaatu barsiisuu barbaanna. Jedhan ejjennoo fi yaada qaban akka isaan ibsan dhaabonni siyaasaa kun uummatni isaanii gaafachuu qaba. Isaanis kana ba'anii dubbachuu danda'u qabu. Maaliif kun waan namarratti balaa fiduu qabu, waan namarratti hammeenya fiduu qabu, uummatatu filata yaada sana keessaa fudhate. Dhaaba sakamtu naataa, sakamtu mirga koonaa eegsisa, sakamtu maallaa godha jedhee filata. Akkuma kana immoo federaal irratti yeroo dhufan ODF'n lakki ani federaala kana yaadni koo Itoophiyaa kanan jiraachisuu barbaada. Oromoon isatti keessatti akka gargaaramtu barbaada. Mirga Oromoo federaala sana keessatti kanan gochuufi barbaada. Jedhee himatu. OFC'nis akkasuma kan addi bilisummaa Oromoos akkuma kan akka kana godhanii gaafachuudhaaf dhaaboti kun ofii mirga haqaan qaban kana mirga addunyaa irratti beekamu gabbaanii dubbachuu danda'u qabu. Uummati Oromoo immoo jaarsaa jaartii dargaggoonis immoo isin warri akka dhaabaatti dhaabbattanii jirtan kun
kaleessa ilmaan keenya isa fagoo hin nannu isa waggaa 150 hin nannu waggaa 3-4 ta'e kana keessatti dargaggoo qeerroo 5,000 wareegnee addanaan dhufne kana odeeffa maalluu gochuuf deemtaa jedhee sabni Oromoo gabbayee gaafachuu danda'u qaba. Qeerroon gabbayee kana gaaffii kana gaafachuu danda'u qaba. Kan immoo kan gaafachuu danda'an bifa hiriiraan ta'uu danda'a, bifa ijaaramanii ta'uu danda'a, xalayaa barreessuudhaan ta'uu danda'a. Akkasitti mirga isaanii kana gaafachuu jalqabuu qabu. Akkasuma immoo beektonni jiran wanti kun akkaataa inni dibeet ta'u waltajjii dhaabotiin Oromoo jirra dhaabbannee jirra kana fiduu danda'a seenaan keenya kaleessaa kana kanarra irra turre kana har'a kan irra jirru kana boriif immoo kan itti adeemnu qaba kan itti jedhu wanni waltajjii itti hunda isaanii dibeet godhee Oromoodhaaf dhuguma eenyutu dhaabbata eenyutu irratti hojjechaa jira eenyutu hojjechaa jira Oromoof kan jedhu irratti akkaataa bahu irratti hayyoonni keenya hojjechuu qabu. Kan biraadhuma irratti waan asii kaasuu qabu. Mootummaan amma biyya Itoophiyaa bulchaa jiru akkuma kaleessa muummichi ministeeraa jedhu obbo Lammaa Magarsaa jedhu nuti kana booddee gooftaan keenya uummata kan dhageenyu uummata waan uummati jedhe jalatti bulla waan uummati jedhe hojiirra oolchina jedhan sana kana dhaggeeffatanii deemuu qabu. Kanammoo hojiirra oolchuuf jechoota adda addaa ilmaan Oromoo walitti hadheessu dhaabamuu qabu. Fakkeenyaaf gaaffii gabaabduu tokko woboon har'a shiftaadha jedhamee maqaa woboon shiftaadha jedhamee karaa dhihaa irratti duulamee jiru. Akkasuma karaa kibba lixaa Gujii Booranarratti karaa dhihaa Wallaggaa irratti duulamee har'a dhiibbaa guddaatu gaggeeffamaa jira. Gooftaan keenya uummata kan kaleessa jedhan faallaa ta'ee har'a uummati dararamaa jira. Akka mataa koottan akkan itti yaadu waan irratti dhaalamee jirutti waraanni bilisummaa Oromoo shiftaa jedhamee waamamuun dhugaa miti waan haqarraa fagaatedha. Silaati waraana jiru kana oliinaa ta'anii akkaataa tartiibaan nagaan bu'u akkaataa seerri addunyaa itti jirutti waliin mari'atanii gara nagaatti ol fidanii biyyattii kana akka isheen itti guddatte sabaaf sabnooti hundi nagaa bara baraa waaraa itti argatan ta'utu irra ture. Garuu dubbiin kun irratti galagalamee shiftaa jedhamee naannoo sana irratti duulamee wanti kun deemamuun sirrii miti. Maaliif sirrii miti yoon jedhe immoo fakkeenyaaf utuu shiftaadha jedhameeti utuu shiftaa jedhee kan waamamu har'a naannoo Tigraay kana keessa warri kaleessa nama ajjeesaa turan qalaa turan tumaa jiran cinaan namaarratti bishaan hidhanii fannisaa turan warri nama garmalee miidhaa turan achi keessa akka garaa isaaniitti jiraachan. Utuu dhuguma shiftaa barbaaduudha ta'e waraanni mootummaan amma jiru kun humna qabu kan achitti galagalee shiftoota kana qabee waan isin kaleessa hojjettan kun sirrii miti kottaa itti gaafatamaa jedheetu mana seeraatti fidee warra kaaniif illee akka fakkii ta'utti argisiisaa ture. Lammaffaa immoo akkuma kana akkuma obbo Lammaa Magarsaa jedhe kaleessa meeteekti xiqqoon hin jiru warra addana keessatti kaleessa saba keenya miidhaa jiran hin jiru. Akkuma muummichi ministeeraa Abiy jedhaan saantima tokko nanne garuu hattoonni hin jiru akka jedhe sana silaati har'a kan ta'uun irra ture. Hattoota dhaaba isaanii keessa jiru warra kaleessa nama miidhaa ture ajjeesaa ture saamaa ture utuu beekumsa qabaatiin beekumsa qabna jedhanii horii saamanii ittiin manaaf jireenya isaanii tottolfatanii jiran hattoota kana qabanii seeratti dhiyeessuu ture. Malee humna murna kaleessa utuu waan tokko nati kaayyoof manaa bahe har'as kaayyoo sana qabatee jiru. Har'as beelee dheebotee wanta jiru wanti kun nagaan bara baraa dhufuu qabu jedhuun shiftaa jedhamuun irra turte. Kanaafi kanarratti uummati dargaggoonis dargaggeettiinis qotee bulaanis hayyoonnis mariinis haa ta'u xalayaanis haa ta'u ijaaramanii barreessanii waan kana addunyaatti gara muummicha ministeeraatti ergu gara dhaaba Oromiyaa bulchaa jirutti ergu gara hangaa'ota odeeffaatti ergu waan kana godhanii kana bifa ijaarameen gaggeessaniiti waan kana gaaffii uummataa kaleessa
itti gaafatame sun akka inni karaarraa hin jallanne iddootti deebisuu danda'ama. Kana hundi ijaarametti deemuu qabaa jedha yoo baay'ee. Himuu nanaari himuu nanaari Kushtubeeka asumatti nagaa jira aksumitti karooma kuushan sirba guddifachaas nu qaba. Himee arwee hidee arwee himee arwee hidee arwee maqaana yaamtuun dide anis kan koo kan fedhu. Haa ta'u rakkoon qabu mee amma fakkeenyaaf egaa waan Oromoodhaaf barbaachisu qabxile tokko lafa keessanii mootummaa irraayyuu jechuu kooti. Waan Oromoon barbaadu mootummaan kun hin beekuu yookaan ammoo gaggeessuuf rakkoo qabaa hankina qabaa jechuuf waan nu qabu jira. Fakkeenyaaf eeguma waggaa tokko asi Dooktar Abiy biyya sadii moo afuriif qabbana buuseera. Rakkoo meeqarraa kaaseera. Eertiraan jirti, Sudaan kun amma hin gadda jira, Sudaan kibbaa jira, Soomaaliyaan jira. Kun hundumtuu sammuusaa fi dandeettiisaa fayyadameetu rakkoo kana hiike. Maaliif rakkoo biyya keessaa kana hiikuu dadhabe? Addatti ammoo maaliif ilaalcha obbolummaa jaraaf qabu kana abbootiisaa qabsoo eegalan kanaaf qabaachuu dadhabee jettu isin? Kunis gaaffii gaariidha. Kuni dhugaadha. Gaaffii guddaa gaafatamuu danda'u eenyuyyuu kana nama barate miti wallaalaan qotee bulaan jiru gaafachuu danda'u. Garuu ammas wanta kana gaaffiin kun gaaffii sirrii ta'e, gaaffiin kun gaaffii dhugaa ta'e, gaaffii kana deebisaa argachiisuudhaaf saba keenya barsiisuu kakaasuun barbaachisaadha. Kakaasuun haqasaaf akka inni dhaabbatu kakaasutu barbaachisaadha. Yeroo kakaasan kana muummichi har'a ilmaan Oromoo ta'e masaraa Minilik keessa jiru yeroo biyya ormaa deemee nagaa buusaa jiru, orma walitti araarsaa jiru, maaliif ilmaan Oromoo naannoo lixaa jiran irratti, Wallaggaa jiran irratti waraana duulsisa? Maaliif nagaa buusuu dadhabe? Maaliif marga baatee hin dhanne? Akka warra orma marga baatee walitti araarsisu kana marga baatee maa hin dhanne naannoo sana? Maaliif marga baatee naannoo Gujii Boorana keessa hin dhufne? Yoo wanta isa dhibee jira ta'e wanta isa rakkisa jira sabattaa himuuf kanan na rakkise kun godhamuu hin danda'u jedhee gabbaasee haa dubbatu. Yoommoo lakkii gochuu hin barbaadu Oromoo hin ta'u Oromoodhaaf wanti kun jedha ta'e gabbaasee haa dubbatu. Kana kan gochuun danda'amu haalota jiran waltajjii jiran ijaaramee sabni kun gaafachuu danda'u qaba. Kana anaafat addana teenyee waan murteessinu utuu hin taane sabni keenya kana ijaaramee gaafachuu danda'u qaba. Akkuma namatti jedhe kan dargaggoon kaleessa ijaaramee gaaffii isaa gaafate har'as ijaaramee ol ka'e. Maaliif muummichi ministeeraa Dooktar Abiy kan nama ormaa deebisee walitti araarsu biyya keenya kana isa guutummaa Itoophiyaa kana keessatti nagaa buusuu maaliif achisa ganda keessaa bahe Oromoodha ofiin jedhee keessaa bahe keessa tabja qabsiisaarra. Kuni muummichi ministeeraa xalayaa akka dhuunfaattis akka murnaatti ijaaratamee gaafatamuu danda'u qabama. Kana mana keessatti gola keessatti haasa'uutu hin taane gabbaafnee waltajjii irratti bifa dhugaa qabu bifa haqa qabuun haasofnee irratti mari'atamuu qaba. Kun maaliif kana ta'e? Yoo har'atti murteessinee deemne qofa nama kana badiisaa kan itti argisiisuu dandeenyu yookaan fafanni karaa dogoggoraa jiru kan itti argisiisuu dandeenyu irratti ayidiyaa sana itti ragaa wajjin baannee konfees isa gochuudha. Konfees kana immoo kan gochuun barbaachisu ijaaramee sabni gaaffii kana gaafachuu danda'a. Kan hin jedhu qabaanan. Haa ta'u. Mee amma gara keessa Oromootti ammas asuma haa deebinuti. Yeroo ammaa kana Oromiyaa guutuutti rakkoo jira. Addatti ammoo mootummaan kun yeroo ammaa waraana kaabarraa kaasee gara dhihaa fi gara gujiitti duulchisee jira. Humna guddaadha kuni. Yeroo akkas godhu kun dhuguma amma mootummaan kun akka mootummaatti jechuudha. Ji'a ja'amaa ga'eetu obsa koon fixadhe jedheeti tarkaanfii kana kan fudhataa jiru.
tarkaanfii ijaan argamu kana tarkaanfii manni 1,000 caalaa gubatee maanguddoon mana waliin daa'imman mana waliin ilmaan Oromoo godinuma Oromiyaa hunda keessatti hogguudhuman dhaabbileen Oromoo biyya keessa jiran amma gara 14ti kanneen keessaa kan waan kana mormaa jiru dhaaba siyaasaa 2 qofaadha isarratti kan mormu qeerroo fi uummata Oromoo qofaadha dhaabbilee siyaasaa Oromoo kan biraa kan qabee jiru maali? Ila kun gaaffii belbeltuu hunduma keenya keessaa ka'ee jirtu warra kaanis maaltu fana qabee jira maaltu isaan godhaa jira yoo jenne kaleessasi maal turan dhaabii kunii kan jirutti nama geessa. Maaltiin jechuu kooti kaleessa yeroo dhaabii akka adda bilisummaa Oromoo kani Dr. Abiy biyya Asmaraa deemee dubbise kani obbo Lammaa Magarsaa deemee wajjiniin haasa'ee deebisee biyyatti gashe kan jaalli Daawud Ibsaadhaan hoogganamu dhaabni adda bilisummaa Oromoo amma humna isaatii yeroo kaleessa humni shiftaan TPLF nama keenya fixaa ture karaa dippiloomaasii karaa lolaa karaa ijaarsaa karaa adda addaa waan saba Oromoo kanaaf deemsisu kan deemsisaa ture dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana yeroo inni kana gaggeessaa turetti akkasuma immoo biyya keessatti fi kutattoonni ilmaan Oromoo opiidiyoo jalatti jiranis qabsoo gaggeessanii jiru. Warri kaan eessa turanii maalirra turan kaleessa warri har'a biyyatti galee kun warra adda bilisummaa Oromoo dhaabnee jirra jiran eeyyee qabsaa'ota turanii baay'een isaanii qabsaa'ota turan qabsaa'ota iyyuu yeroo dheeraa keessa turanii dhugaan garuu biyya alaa turan kana keessatti maal hojjechaa turan kan jedhu gaaffii of gaafachuu danda'uu qabna. Waltajjii isa kamirratti maal hojjetanii turanii? Gaaffii belbeltuu gaaffii guddaa ol gaafachuu danda'uu qabna jirattis. Tokko kun. Lammaffaa har'a immoo biyya keessatti galanii dhaabonni kunii maaliif afaan qabatanii jennee yoo gaafanne kaleessa soo irran turre har'as maal akka godhuuf gaafachaa jira namni kunii kan hin jedhuun qaba. Kanuma deebisaa akkanaa kan inni kan dhaabotaaf na gaafatti. Silaati har'a Oromoodhaaf kan dhufuu qabu beekumsatu dhufuu qaba. Ogeessatu biyya keessa faca'uu qaba. Beektotatu biyya keessa faca'ee waan guddinaa barsiisuu qabu. Waan fayyaa barsiisuu qabu. Waan dinagdee barsiisuu qabu. Wanta teknooloojii wanta hojii baranee kana barsiisuu qabu. Silaati qawwee hin turre kanarra faca'aa jiru. Wanti kun maaliif kana ta'e jedhu dhaabotni achi keessa jiran kuni uummata kanas gaafachiisaa ofii miti dubbachuu qabu. Kana dubbachuun immoo hammeenyatti yoo keessa ta'e saba isaanitti gabbaasanii himuudha. Maaliif sabichi ka'ee akka inni falmatuuf sabichi ka'ee akka inni mormatuuf maaliif asirratti waan tokko itti dabala. Har'a mootummaan Itoophiyaa waraana kaabarraa kaasee humna waraana bilisummaa Oromoo balleessa duguugeen balleessa jedhee gara Wallaggaatti bobbaasee jira. Gara Gujii fi Booranatti bobbaasee jira. Akkasuma giddu galeessa gara naannoo Gidda Baratfaa Amboo fa'aa kanatti bobbaasee jira. Amma dhugaa dubbannu waraana dargii amma funyaanitti hidhate. Waraana dargii maqaa Itoophiyaadhaan saboota hundumaa bitaa mirgaan sochoosee Eertiraa fi Tigraayin balleessina jedhee itti duule. Xiyyaaraan asii gaditti bu'e lafarraan akka rimmaa kana waraana itti bobbaase lafa dhagaa lafa bishaan hin jirre sana keessatti lafa aduunsa akka wadarsi gubu kana Eertiraa fi Tigraay kana keessatti balleessuu hin dandeenya. Har'a kun Eertiraan bilisoomtee jirti. Baay'inaan yoo miliyoona 5 ta'anii Tigraay kun warra Itoophiyaa keessa utuu jiru humna mataa isaatii dhaabbatee nuukileerii mataa isaatii qaba jedhama. Dhaabbatee kottaa waan barbaadde eenyu barbaadde natti dubbadhaa jechaa jira. Kanaaf har'a ilmaan Oromoo miliyoona 50tti lakka'amu kutaa tokko lama
jedhamee addaan baafamee irratti juulee nam balleessa jechuun biyyuma sana biyyuma Itoophiyaa jedhamtu sana biyya gahannamin godha jedhee itti yaaluu qaba akka mataa kootti akka yaadu. Maaliif akkuma isaanarra nama tokko lama miidhaa deemanii shanjaa jalaa dhalachaa bula kan immoo itti deebisee ofirraa falmachuudhaaf ka'u. Akkuma isaanarra nama shanjaa miidhaa deemanii dhibbi dhalachaa deema kan ofirraa falmachuuf ka'u. Akkuma isaan dhibba ajjeesaa deemanii kumi dhalachaa deema kan ofirraaf ka'u. Kanaaf biyyattii sana yoo dhuguma biyya nagaa, biyya jaalalaa, biyya guddinaan godha jedhanii yaadame mootummaan kun ammaa kaasee irratti hojjechuu qaba waan jaalalaa jedhee labsaa ture muummichi ministeeraa ammaa kaasee irratti hojjechuu qaba. Garuu dhala namaa meeshaa fedhayyuu qabaatu, niwukileerii fedhayyuu qabaatu nama garaa kutate tokko balleessuu hin dandeessu ati. Namni garaa kutate tokko takkumaa dhiibnu waan baay'ee gaggeessuu danda'a. Kanaaf ani gaaffii ati na gaafattee fi tokkoffaa dhaabonni Oromoo kun gabbaanii dubbachuu qabu. Dhaabonni Oromoo yeroo jedhu immoo ani adda bilisummaa Oromoo, OFS, ODP warri jiran kun gabbaanii Oromoof dubbachuu sabaaf lammoota biyya sana keessa jiranii maal akka qaban gabbaanii dubbachuu qabu. Mootummaan kunis immoo yaada isa keessa jiru kan humnaan nan balleessa jedhurraa of qabatee deebi'ee akkaataa nagaadhaan, akkaataa jaalalaan, akkaataa itti jalqabe sanaan akkatti furutti yoo hin deemini biyyattiin kuni gara gahannamitti jedhee yaadan. Dhaggeeffattoota keenya Dr. Baaroon dhaamsa qeerroof, aartistoota Oromoof, dargaggootaaf, maanguddootaaf walumaa galatti Oromoof kennan ammoo torban qabannee dhiyaannaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii sagalee irbuu har'aa xumureerra. Torbee sagantaa biroon walitti deebina. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadhaa. Horaa bulaa. Kun qophii sagalee irbuuti.